TikTok account yeroo live seen waxxan account TikTok keessanii mallattoo kana isin agarsiisu yeroo live seen waxxanu TikTok account mallattoo haala kanaan isin agarsiisu haala kamiin akka sirreeffattanuun isin agarsiisaa jira viidiyoo irraa kana keessatti TikTok account kanuma isin follow kuma ol qabdanu live yeroo nama barraadhanu yookaan ofii keessanii live seenu yeroo isin jettan mallattoo kana turn off isinii haala kanaan isin baasa yoo ta'e TikTok account fayyadamu hundinuu mallattoo haala kanaan isin agarsiisaa yoo jiraate haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessanu isin agarsiisaa jiru viidiyoo kana keessatti namoonni chaanaalii YouTube keenyaatiif haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalamaa isin jira chaanaalii YouTube kanaagaa subscribe godhaa viidiyoo barnootaa hedduu jala viidiyoo barnootaa bilbilaan wal qabatee hedduu jala argattu galaa irraa baradhaa isin jira viidiyoo kana jala akkasuma viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquun egalaa akka namoota hedduu bira ga'utti godinyaa keessanii fi guruppii adda addaa irratti viidiyoo kana share godhaa isin jecha gara TikTok appii deemee isin agarsiisaa jechuudha. Appii TikTok gaa mallattoo live isinii baasuu didee akkasuma mallattoo siitingii ammaa isinii baasu sirreeffachuudhaaf awwala appilikeeshinii TikTok keessanii abdeetii eega gootanii appiin TikTok isin fayyadamuu qabda yeroo mara TikTok isa qulqulluu kana ta'uu qaba jechuudha. Isa waa takka ofirraa qabne kana appilikeeshinii kanarra eega seentanii haala kamiin akka isin siitingii hammaa sirreeffachuu dandeessan appii TikTok kanarraa ganjallaa piroofaayilii keessan tuquudhaan keessanii seentu jechuudha. Ganjallaa piroofaayilii keessan TikTok jala eega seentanii tuqaa sadii harka mirgaa gubbaa jirtu tuqxu jechuudha. Yeroo inni haala sana isinii baasee laayivii sanarraa buutaniituma piroofaayilii TikTok isin jala galuudhaan laayivii seenuu qaattan dhiiftanii jechuudha. Tuqaa sadii harka mirgaa jirtu tuquudhaan setting and privacy bakka jedhe keessanii seentu. Setting and privacy bakka jedhe keessa eega seentanii asirratti content preference bakka jedhu kana yeroo takka irra tuqxu jechuudha. Asirra eega tuqxanii asirratti gaa restrict moodiin kunii turn on jedhee jira anko jechuudha. Kanaafuu turn off ta'uu qaba kan keessanis haala kanaan baasa. Asirratti mallattoon kun turn on jedhee ka taa'u kun haala kanaan taa'uu hin qabu jechuudha. Turn off ta'ee taa'uu qaba jechuudha asirraan. Kanaafuu yeroo takka irra tuqxu asirra ofirraa cufuudhaaf mallattoo kana turn off gochuudhaaf jechuudha. Haala kanaan turn on ta'ee yoo jiraate laayivii TikTokii galuu hin dandeessanuu viidiyoolee kan keessan yoo isin post gootan namoota hedduu bira isiniif hin ga'u jechuudha. Kanaafuu ofirraa cufuudhaaf ganjallaa dhuftanii turn off keessatti kaanii tuqxu jechuudha. Yeroo takka yoo dhiqata koodii isin gaafate koodii isin gaafachuu danda'a lakkoofsa dijiitii 1 2 3 4 jettee matti naqxanii waa takka rakkoo hin qabu. Yeroo isin turn off irra tuqxan maaliif jedhee isin gaafata maaliif on godhaa jirtu jettaniif sababaa on gochuu barbaaddaniif kanaafuu isin viidiyoon keessan akka namoota hedduu bira geenye akkasuma TikTokii live irratti giftii fudhachuu hin dandeessanu akkasuma giftii namaa kennuu hin dandeessanu live seenuu hin dandeessanu waan ta'eef as keessa mallattoolee hundatti raayitii gootu yookaan immoo maqaatti raayitii gochuudhaan mallattoo kana sadanitti raayitii ni gootu jechuudha hundattuu kontentii yookaan immoo wantoota haarawaa na bira gahuu jechuu dandeessu. Kanaafuu kana arfanitti egaa raayitii gootanii kaatanii ganjallaa kaa dhuftanii sammiitti bakkeetti kaanii tuqxu jechuudha. Yeroo takkaaf sammiitti yeroo tuqxan ofumaa isaatii kasirratti turn on jedhee jiru turn off isinii ta'a jechuudha. Dudduuba TikTok keessatti isin deebisa TikTokii keessatti isin deebisa deebitanii piroofaayilii keessan harka mirgaa tuquudhaan dhaxxanii ilaaltu jechuudha. Amma siitingiin hammaa kun onii jiramoo oofii jira isa jedhu tuqaa sadii harka mirgaa gubbaa tuquudhaan setting and privacy bakka jedhu seenuudhaan asirra yeroo takka content preference bakka jedhu seenuudhaan keessa eega seentanii haala kanaas sin naqaa asirratti gaa on jedhee bakki jiru kun turn off ta'ee jira jechuudha. Namoonni takka bakka irraa cufanuun kan hin beeknetu jiru. Kanaafuu asirratti restricted mode bakki jedhu kun turn off ta'ee taa'uu qaba jechuudha. Akka turn on aan jiru. Kanaafuu asirra tuquudhaan yoo irra deebitanii bakka kana irra tuqxanii jechuudha. Asirratti bakka kun asirratti on ta'ee bakki jiru off ta'ee taa'uu qaba jechuudha. Ganjallaa kanatti garuu oniitu mul'achuu qaba. Kasilaa awwala off ta'ee jiru. Hamma turn on godheeraa jira inni ganjallaa kun mallattoon diimaan kun turn on godhii jedhaa jira jechuudha. Kanaafuu turn on gochuun qabdanu haala kanaan dhiiftanii dudduuba deebuu qabdu gubbaarraan. Kanaaf siitingii kana ofirraa cufuudhaan namoonni laayivii isin baasuu dide bakki laayivii hin jirre akkasuma TikTokii laayivii seenuu isin dhorke haala kanaan ka TikTokii laayivii hin qabne yookaan laayivii isiniif hin baafne haala amma isin agarse kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Akkaawuntii TikTokii tokko kanuma isin fooloo kumaa ol akkaawuntii keessan akka laayivii isiniif baasuuf akka viidiyoon namaa kennuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu akkaawuntii TikTokii keessanii siitingii amma isin agarsiisaa jira yoo ta'e haala amma isin agarsiise kanaan ofirraa cufaatti fayyadamaa isin jira. Namoonni TikTok akkaawuntii kana hin beekne fooloo gochuudhaan viidiyoo hedduu jira viidiyoon barnootaa jala irraa baradhaa isin jira isin fayyada. Akkasuma viidiyoo kun akka namoota hedduu bira gahuutti akkasuma guruppii adda addaa irratti godinni isin sheer godhaa isin jira. Barnoonni irraa asumatti dhaabata waan isin hin galle viidiyoo irraa appilikeeshinoota itti fayyadamtan bilbila itti fayyadamtanii wal qabatee waan isin hin galle yaada komantii itti gaafadha. Akkasuma barnoota kutaattaan hanga walitti deemutti nagaan tura.